السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتوني في كبجمتوني channel أمير إنداس ما جرتو بقى جراتا ورونا من تبرا أكم جرتن فيا كيسني بقى جرتن تنجين ربي سيقولي يهتاقو ما شاء الله وروني نججبي ستاني قلتو من أهم دي كيسني سنجد وروني مو channel كناف حارات هاتا لايك سبسكرايب تقطعني أكماتي ناتاتني سنجد إن شاء الله الأوان أدان قبل سني فيديو سنتي تولي لايكي تقارا سبسكرايب قدا كومنتي برسو هندقتنا لا إنس ماريوتن كريدا كروشي دانتيني كتا تقوفا جالكابين توري كتا لما فايتين فوفني واني رودا ببجنان إفاما كمان ما وروني كري إيسا أرغتين أنجتاني بونتو ونيو دمتا كومنتي جلتي يرودو تنا غافتا دوباين هدو وين غافتي ترتي أن دوباين هنجيرو كمان ما أن سودين جرا وروني سودي جرتان أرغتشوني دنديساني سوق أبشاتي سنين جرا warri daanteelii yookaan immoo kirooshii bitachuu barbaadan lakkoofsa koo siniif maxxansaa lakkoofsa wastaapii kootii gama sinna dubbiftanii gosa barbaadaniin dizaayinii barbaadan siniif hojjedhe bakka isin jirtanitti ijoollee saawudii riyaadii warri jirtanii magaalaa riyaadii keessa warri jirtan bakka isin jirtanitti suwaaqni yookaan immoo shifeerri siniif fiduu ni danda'a siniin jedha lakkoofsa koo fudhattanii na dubbisuu hin dandeessanii hangan xumuree yookiin immoo kan irraa gurguramellee hin jira kenoo kuni kan daabboo kan biddeen tuffifamu warri biyya keenya hin beektanii daabboo tuffifama kashinii wajjiniin gosa tokko kana wajjiniin walirratti kan soofatis yoo barbaadanii kirrii isaa sin agarsiisee naan gosa barbaadanii sinii dhaha kunoo kunillee jira xaqaxaqamee kan dhahamu jechuudha kunii fi kun tokkoo miti kun babal'atee dhahame kun xaqxaqadha dizaayinii isaa garagara yookiin haalli dha'umsa isaa kunillee hin jira kunis kashinii wajjiniin walirratti yoo sinitti tolee laayikii godhaadha komentii barreessaadha lakkoofsa koo fudhadhaatii na dubbisaadha akka sin barbaadanitti yookiin gosa sin barbaadanii kan xarapheessaa kan shinii yookiin karabootii jechuudha kan daabboo yookiin biddeen irratti uffifamuu kan abaaboo jala kaa'amu kan wardii jala xarapheessa irratti kaa'amu kan siree irra uffifamu yookiin immoo kan fuula siree fuuldurarra buufamu sini hojjechuu ni danda'a ammas immoo karabootuma irra ta'ee akka maqammacaatitti kan sinii jala taa'u xixiqqeeffamee kan daanteelii karabootirra yookaan immoo shiniirra uffifamu wajjin dizaayinii tokko yoo barbaadan suuraa isaa sinii maxxansee akka sanitti yoo feetan siniif hin hojjedha gamanumaan akka abbaa gosa abbaa gadaatinillee yoo barbaadan yookaan kirrii akka alaabaa abbaa gadaatti fakkeessee isiniifan hojjedha jechuudha kun haaraadha hin xumuramne reef jalqabame kenoo akka kanatti isin hojjechuu nan danda'a akkasii alaabaa abbaa gadaatti adiidha diimaa gurraacha noo sanii kanaa wal fakkaata yoo barbaadan gosa kan soofaa wajjin walirratti akka lafa yookaan kilaasii iddoo soofan jiru sinii bareechuuf kan soofaa wajjin gosa barbaadaniin suuraa isaa yookiin immoo footoo isaa kaafattanii natti ergitanii annaan sinii dhaha kun marra baay'ee tokko bareeda xiqqoo kaameraa mul'isuu didee wardiidhaan dhahame yookaan abaaboo isaatiin dhahame akkasii obboleewwan koo lakkoofsa wastaapii kootii komaawwanni jala sinikaa liinkirra sinii hidhaa achirraa argattanii na dubbisuu hin dandeessanii kirrii immoo gosaan qabu keessaa sin agarsiisee ennaan
filattanii kinoo gosa kanaan qabaa kirrii adiillee hin jira kanallee warri sukkaarii warri barbaadanii kunillee hin jira kunoo gurraachi abbaa gadaa wajjin kan deemu gosa kana fi isa kana waliin deema yoo barbaadan keessaan na dubbisuu ni dandeessanii kinoo kunillee hin jira wardi maal kuni loomidha kuni burtukaanidha akkasii obboleewwan koo achi jalaa koomaan lakkoofsa koo baafadhaati koottaa dubbisaadha siin hojjedha jechuudha gosa kana isa abbaa gadaa haaraan hojjetaa irraa duraan hojjedhee hin gurgurre yookaan namni fudhannee gosa akkanaati kan namni fudhataa ture kirrii akkuman argadhee kan alaabatiin hojjetamu jechuudha kan xarapheessaa kan shinii kan daabboo kan gosa barbaadanii keessattuu warroonni soofaa yookaan iddoo teessumaa bareeffachuu barbaadan koottaadha karaa mana kootii isiniin jedha lakkoofsa kochiraa fudhadhaati laayikii sheerii sabskiraayibii gochuu hin dagatinaa koomantii barreessuu hin dagatinaadha chaanaala koo sabskiraayibii gochuu hin dagatinaadha warroonni immoo na jajjabeessitan gamanumaan galatooma isiniin jedha akkasii obboleewwan koo ana hedduu kirriin abbaa gadaa kunnat tole warroonni aadaa keessan faana deemtanii koottaa bitadhaa isiniin jedha gatii oromummaa jaalalaatiin isinitti gurgura birrii guddaa miti isa obbolummaatiin isinitti gurgura koottaa bitadhaadha garuu gamanumaan kirriilee yoo qalabachuu barbaadan daanteelii waliin siniifin ergaa bakka isin jirtanitti mushawarri yookaan immoo shifeerri isin hin danda'a akkasii obboleewwan koo karaa wastaappiitiin na dubbisaa yookiin karaa bilbilaatiin lakkoofsa koo karaa linkii jalaatiin fudhadhaatiin isin jedha warroonni kirrii yeroo baay'ee na gaafattan kirrii isin qalabachuu yookaan immoo bitachuu barbaadan isiniif ergaa jechuudha kirriin xiqqoo waan keessa yookaan kiristaala keessa jiru jennaan isinitti deemuun jechuu barbaadaa kun gurraacha abbaa gadaatiin hojjetachuu yoo barbaadan diimaan isaatirra hin jira kaameraa xiqqoo ni daalacheessa kunillee loomii isaatii marra baay'ee tokko bareeda akkas obboleewwan koo gamanumaan laayikii sabskiraabii gochuu hin dagatinaadha gaafii biraa qabaattan koomantii jalatti naa barreessadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh